saddeet ce'umsa immoo firee 20 ce'umsa firee 5 gaagura ammayyaa bu'aa hin qaba. Bu'aa inni qabu tokko dammi gaagura aadaa fi ammayyaa irraa argamu garaagarummaa qaba. Ammayya sababni isaa maaliif dammi inni aadaa keessaa argannu fi inni ammayya keessaa argannu garaagarummaan inni qabu walalaatti baay'atee wanteedha. Inni ammoo dhiyeessii gurgurtaadhaaf immoo yeroo gara gabaatti innaa dhufnee hantennu garuu gabaarratti immoo hanteneetu gaagura isa kan aadaa jedhanii nu gaafatan. Kanaaf caalmaa dammaatti kamtu caala yoo jenne gaagura ammayyaatu caalatti baasuu danda'a. Gaagurri tokkoon isaa bara tolee wanteedha. Fireemii lamaan isaa keessa kiiloo 20 ba'a. Yeroo immoo hojii immoo bakka dhaqee bara daraaraan dhabamee wanteedha hanga kiiloo 15 waan akkasitti ba'uu danda'a jechaadha. Kanaaf gaagura isa aadaa hin caala bu'aatti. Isa kan ammayyaatu caala buusaa jechaadha. Gaagura aadaa 220, gaagura ce'umsaa 70, kan ammayyaa immoo 100 qaba. Kun oomisha dammaa giddu galeessan aadaa irraa kan argamu 5 hanga 10. Gaagura ce'umsaa irraa immoo 10 hanga 15, ammayyaa irraa immoo 20. Waliigalaan oomisha waggaatti kan oomishu hanga kiiloogiraama 2000 oomisha. Waggaatti amma damma ol ka'e waan ta'eef hanga miliyoona 2 irra ga'ee barana. Hojii amma jalqabneen hojiin ka'umsaaf amma jalqabne aanota keenya 23 keessatti qotee bulaa 24 keessatti gaagura ce'umsaa naannoo 52, gaagura ammayyaa naannoo 94, gaagura aadaa naannoo 192 oomishuun argamaa jira. Shawaa lixaa kanaanis milkaa'aa jira. Initiatiifoonni garaagaraa mootummaa isaatiin bocamee gadi bu'e har'a qabatamaan jireenya uummata keenyaa jijjiiraa jira. Hojiin damma irratti waggoottan arfan dabarsine hojjenneen qonnaan bultoonni kanniisa horsiisuudhaan waggaatti miliyoona 2, miliyoona 3 galii dabalataa hojiiwwan misoomaa dhuunfaa isaaniitiin hojjetan irratti argachuu eegalaniiru. Initiatiifoonni misooma dammaa waggoottan arfan kana keessatti hojjetaa jiruun sadarkaan irra geenya agarsiistuu guddaa. Yoo hojjenne uummata keenya jijjiiruu hin dandeenya. Yoo qabeenya qabnutti sirnaan fayyadamne hiyyummaan seenaa ta'a. Gaagurri ammayyaa amma galaana dammaa ta'e asitti argaa jirru kun akka naannoo Oromiyaa 47,000 50 gadi akka naannootti kan qabnu ta'uusaa har'a godinni ta'u qofaan gara gaagura 94,000 ol godinni Shawaa lixaa qabaachuusaa initiatiiviin keenya qabatamaadhaan hojii keessa jiraachuu fi milkaa'ina gurguddaa fidaa jiraachuusaa kan namatti agarsiisu ta'uusaa ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Har'a baruma 2017 kana yeroodhaan naannoo Oromiyaa keessatti dammi akka naannoo oomishamee jiru toonii 69 yoon akka naannoo keenyaatti oomishamee jira jechuudha. Kun qabatamaadhaan initiatiiviin keenya jijjiirama fidaa jiraachuusaa ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Thank you.